ani waa dhoksaa kana natti tolu yoon ifa baasee dubbadhe malee sababiin social media kana irratti dubbattuu taanee gariin keessan nu qeeqxanii gariin keessan wantoota garaagaraa jettanii fi wanta waa balleessa wanti kun hin bada nama miidha nama balleessa jechi gochatti jijjiirama jedhee waan hin amanuu fi sababaa kanaan bahee dubbadha yeroo hedduu. Dubbiin eessaa ka'e gaafa dhiyoo kana yaadattu yoo ta'e bifti ummata Arsii kuni golden coloriidha jedhanii sheekni kaasanii dubbatanii naan sanaan wal qabsiisee duulli bal'aa tokko banameennan wanti kuni dogongorri ilmi namaan dogongora yeroo tokko qofa dogongorame wanti kuni namni kun nama guddaadha dhiisaa irra darbaa jedhee social media kanarratti ba'een dubbadhe namni kun nama aalimaadha waan ta'eef yoo komachuun barbaachise abbuma viidiyoo kana fuudhee YouTube irratti itu editing godhin gadi gadhiise komachuu qabna jedhee sana dubbadhe. Itti aansee sheekaan keenya immoo sheekaa roobee Arsiini ilmaan siikoo mandoo kuni mataa Oromoodha mataadha Oromoof mataadha jedhe. Lukti eenyudha mallattoo gaaffii. Asii adeebi'u achi dubbiin baballataa dhufee sirbi ba'e. Sirbi tokko ba'e. Sirbi eenyu Ibroo eenyu kan jedhamu baase sirba. Sirba kana baasnaan sirba sana wal qabsiisamee obboleessi keenya Abdii Geetaachoo Fazakkiriin fudhatee ba'ee Fazakkiriin gaafa inni fudhatee ba'u Fazakkiriin arradhaa jedhanii obboleessa keenya YouTube wanni isaa TikTok isaa jala galanii Abdii Geetaachoo nillee sirba akka inni poostii godhu gadi gadhiisan jechuudha. Fazakkiriin akkasitti gaa Fazakkiriin ajandaa ta'e achi booda xiqqoo kan Abdii kanarraa xiqqoo achi ba'e Abdiitti duduuba dandeebammas obboleessi keenya Murtii Guutoo immoo Arargeetiin radiyallahu anhu jechuu qabdu bakka argitanitti jedhe. Dhaggeeffadha. Radiyallahu anhu jechuu qabdu Arargeetiin bakka argitanitti. Achi booda Abdiin keenya immoo geemii mo'atee nuti sanyii mootiidha jedhee waa'ee sanyii mootummaa kana kaase sanyii mootii ta'uu kana jechuudha. Dhageessanii nuti sanyii mootiidha. Bakki nama deemuuf dhaggeeffadha. Nuti sanyii mootiidha. Radiyallahu anhu jedhamuu qaba Arargeef. Si galee Arsiin mataa Oromoodha. Dhaggeeffadhaame waan kana. Wantoonni kun hundi gandummaadha. Sadansa jecha kana sadan ela Arsiin mataa Oromoodha gandummaa fi dhaggeeffadha. Dhuguma isinitti mani dhuguma wallaahi Arsiin mataa Oromoodha gandummaa fi dhageessanii yeroo kaan maaf hin fayyadamne yeroo kaan maaf amma ka'e maaf yeroo ajandaan ka'u ka'e tokko jedha. Lama nuti sanyii mootiidha. Kunis gandummaa fi Arargee radiyallahu anhu jechuu qabdu yeroo dhageessanii jedhe. Ajaa'iba. Kunis gandummaa fi faayidaan waan kana maali? Arra obboleessi keenya tokko waa gadhiisee ture. Obboleessa keenya Amzaa Aji waan inni gadhiisu nan hordofaa hunda waliin galu. Waan inni gadhiisu keessa waan inni fudhadhu qaba waan inni hin fudhanne qaba. Waan inni irra gadhiise tokko sababa namoonni social media kanarratti jechoota fidanii darbatu jechi isaanii kun gara gochaatti hiikama. Jechi salphaa isinitti hin fakkaatina. Addunyaan kun jechaan jiraattee jechaan akka isheen baddu beektu. Jechaan islaamummaatti seenee jechumaan akka namni islaamummaa keessaa bahu beektu. Jechaan jechi nama jiraachisee jecha akka nama dhabamsiisuu danda'u beektu. Kuno viidiyoo kana Facebook irratti gadhiise ani suuraa qofan isinii fide
obboleessa keenya Hamzaa Haji Facebook isaa jala dhaqaa galaa ilaalaa arran arge viidiyoo sanaa jechuudha. Mucaan sun dhalataa eessaa akka inni ta'e hin beeku Saawud Arabiyaa keessatti kan ta'e dhufanii bakka wayitti naqabatanii gara mazraa keessa achi nageessuuf ka'anii dhageessanii gara mazraa keessa achi nageessuuf ka'anii achitti na harkisanii jennaan poolisiin dhufee adda nu baase eenyu dharee kan si harkise jedhee mucaan wanni tokko yeroo tokko social media kanarratti waa'ee gandummaatiin wanneedhu mucaa dhalootaan walloo maqaa isaan irraanfadhe Allahumma salli ala Muhammad abdii ta'e eenyu ta'e kan hin beeku dhalootaan garuu walloodha mucaan sun jechuudha. Achi booda namoonni si qaban kuni loqoda maalii dubbatu silaa Oromoon wal beeyti Oromoo eessaadhaan naan Oromoo Arsiidhaa jedhe. Nama meeqa ta'onnaan naannoo nama 15 ta'uu jedhe. Social media irratti jechoonni isin darbattan kunoo gocha ta'e. Ijoollee waa hin beekne walitti fiddanii akka isaan wal balaaleffatan akka isaan wal balleessan akka isaan wal xiqqeessan akkuma kana dura ijoolleen muka walitti dumaa turte sana isa fiduuf adeemaa jirtu sin. Billa aleek dhaabbadha. Billa aleek waan kanarraa dhaabbadha rabbii isin uume. Yoo sodaattan ilmi namaa namadha. Oromoon hela dhaggeeffadha. Arsiin Oromoo kutaa guutuu caaluu miti. Wallaggi Oromoo kutaa guutuu caaluu miti. Jimmi Oromoo kutaa guutuu caaluu miti. Oromoon guutuunsaa saba caaluu hin qabu. Sabni Oromoon gadi hin jiru, sabni Oromoon oliis hin jiru. Amanaa kana sammuu keessanitti fudhaati. Wallaggi fakkeenyaaf barnootaan beekama. Wallaggi yoo barnootaan beekama. Oromoo Baalee caale jechuudha. Arsii caale jechuudha. Jimma caale jechuudha. Boorana caale jechuudha. Walloo caale jechuudha. Jimma caale jechuudha. No. Bakka wanta inni ittiin beekamudha kalaas. Namni waan garaagaraatiin beekama isa kanaan beekame. Fakkeenyaaf Arsiin safuu fi kottu dhufee wantoota garaagaraan beekama. Jimmi waan ittiin beekamu qaba. Wanti sun ittumaan beekamuudha malee ittiin Oromoo kutaa biraa caaluu miti. Warroonni wantoota sadii namoota sadii amma dubbadhe kun namoonni kun sadan wanti isin dubbattan kuni gandummaa fakkaata. Abbaan na jaallattan na jaalladha, abbaan na jibbitan na jibbaa. Jaalala keessaniif waan godhu, jibba keessaniifis waan godhu. Anaan namni na jiraachisu hin jiru. Namni na dhabamsiisu hin jiru. Ani namadha. Amantiin koo Islaama. Lammii Itoophiyaa dhiigaan Oromoo lammummaa jijjiirrachuu nan danda'a. Eenyummaa garuu jijjiirrachuu hin danda'u. Kana amanaa quba qabaadha. Akka Oromootti Oromoo akka Oromootti Oromoo isa haadha koo abbaa koo san irraa dhaladhe mitiiti. Wallagga miti, Jimma miti, Arsii miti, Baalee mitiiti. Orii Baaleen ore nama rara. Orii harki Oromoo orsiise nama rara. Sinii galee dhangaa Oromoon facaase iyyuu nama raranaan kan kooti facaase waan ta'eef. Sinii galee kan akkasitti quba qabaadha. Adara namoonni beekamtii qabdan yeroo social media kanarratti jechoota darbattan eeggadhaa jechoota. Eeggadhaa jechoota eeggadhaa. Mu'aazin Rasuulli salawaatu rabbii wassalaamu alayhi maal jedhanii gorsan? Waa'ee arrabaatii wal qabsiisanii qabee arraba kee yaa Mu'aaz jennaan sababa arraba kanaan gaafatamaa jedhee Rasuula gaafannaan jedha Rasuulli sallallahu alaihi wasallam sakilatka ummuka yaa Mu'aaz jedhaniin sababa arraba kanaa kan namni jahannamitti nammee dhumoodhan. Kanaafu adara jechoota yeroo social media kanarratti as fiddan faayidaan waan kanaa maali? Miidhaan waan kanaa maali? Miidhaa isaa caalamoo faayidaa caala? Yoo faayidaa qabaateyyuu miidhaa isaa ilaala. Billah aleek. Especially namoonni Islaamaa namoonni beekamtii qabdan. Nu warra Muslimaa afaan kana dubbatutu gandummaa ofaa jira nuti lafa balleessaa jira.